Hi guys, ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota saaruu tuubiidha. Jirtu nagaa keessanii alhamdulillah galata rabbii ani nagaan jiran isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota saarichoo tuubiidha. Har'a jechuudha mana saaruu kootiitiin argama. Hiriyaati yaa jabduu hiriyaa waan jedhu kana jechuudha saaruudhaan hiriyaa jechuun danda'u obboleettii yoon jedhe natti tola jechuudha. Mana obboleettii tiyyaatittiin argaman isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota saaruu maal gootaa dhuftee mana saaratii jechuullee dandeessanii saaruu mana saaruu kanaa kan hin dhufe jechuudha. Har'a gorsaa xiqqoo ishiitiin isinii qabadhee dhufe hordoftoota fi kabajamtoota saaruu koo maal gorsi kun illee hojjettan jechuudha. Abdii hin muratinaa waan jedhu irraa hin dubbatu dhufe jechuudha. Abdii hin muratinaa. Kan jedhu irraa dubbatu barbaada jechuudha. Akkasiin isiniin ja'a hordoftoota kiyya maal beektaa nu gorsitallee jechuu dandeessanii dhugaadha ani jechuudha. Eenyuyyuu gadiidha nama dadhabaadha nama homaayyuu hin beeknedha jechuudha. Eenyuyyuu nama gadiidha geeruu jechuudha. Beekumsaan isinii ol ta'ee isin gorsuu osoo hin ta'in wantan ani beeku isin beekuu hin dandeessanii wanta isin beektan immoo ani beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu walirraa barannaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan bira jedha saaruu koo kana jajjabeessan isiniin jedha nama biyya keessa jirudha. Intarneetiin waan hedduutu rakkisa jechuudha hin beektani. Kanaafiyyuu gargaaraa share gochuudhaan like gochuudhaan commentii karaa hedduun bakka bira ejjedhaan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Hara jechuudha abdii hin muratinaa waan jedhurraa hin dubbatu dhufe jechuudha. Mata duree abdii hin muratinaa jedhurraa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya namni jechuudha fatanaa argu malee waan gaariitti hin dhufu jechuudha. Dura fatanaa argaa jechuudha. Dura fatanaarran jechuudha waan gaariitti taraa jechuudha. Osoo fatanaa tokko hin argin waan gaariitti taruu hin dandeessu jechuudha. Fatanaa kana immoo jechuudha sheexaanatu nama fatanaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha nama tokko sheexaani maal gooti nama isaan jaalataffaa jechuudha. Nama isaan jaalataniifaa fattantii jechuudha sheexaani. Maaliif abdii rabbirraa murachiisuuf jechuudha. Abdii murachiisuudhaaf maaliif rabbiin jechuudha walitti nama oofuudhaaf sheexaani jechuudha nama jaalattu jechuudha. Nama jaalattee amantu tokkorraan jechuudha. Nama sanirraan jechuudha nama fattanuu dandeechi. Karaa hedduun nama fattanti jechuudha. Karaa hedduun. Kanaafiyyuu abdii hin muratinaa haayizaachuu. Abdii akka hin muranneen isiniin jedha. Makaraan hin darba. Makaraadhaan boodatti damuu jechuudha. Gaariitu dhufaa jechuudha. Fattanamanii jechuudha gaariitti bahanii jechuudha. Fakkeenyaaf warqii tokko jechuudha. Warqiin kun ibidda keessa galee waa hedduu ta'ee jechuudha rukutamee. Akkasitti jechuudha warqiin ibidda keessa galeetti madooshaadhaan rukutamee jechuudha. Waa hedduu keessa galee jechuudha. Warqiin tokko warqii ta'ee bahaa jechuudha. Akkuma qallaalitti warqii hin ta'u jechuudha. Akkasuma ilmi namaatillee jechuudha. Akkuma qaldiitti jechuudha bakka guddaa tokko gahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif sheexaan jechuudha fatanaa guddaa namarra keessa jechuudha. Waanuma hunda isaatu alhamdulillah yaa rabbi galanni keeti yoo jedhan jechuudha. Makaraa san hin taranii jechuudha. Makaraa san immoo jechuudha kan taruu dandeessan jechuudha. Rabbii keessatti yoo irkattanii jechuudha. Wanti hunduu kan dhufe jechuudha. Rabbirraa jettaniituma jechuudha. Shukuran jettanii rabbii keessatti jechuudha. Galata galchitanii alhamdulillah yoo jettan jechuudha. Wanta sanii bira taruu dandeessanii jechuudha. Innaa kanaafiyyuu fatanaan tokko nuti dhufee jira. Nu akkana taanii jira. Waan akkana arginee jira jettanii jechuudha. Alaabaa yookiin dammoo waan qabattanii manaa baatasan jechuudha. Minyooti keessa yaada keessa san jechuudha. Of duuba hin deebisinaa jechuudha. Fatanaan kunillee hin darba jedhaati. Kadhannaa keessan kadhadhaa jechuudha. Waannan kadhannaadha jechuudha. Ammallee isinitti hima islaamallee ta'a kiristaanallee ta'a amantii mafeetanuu qabaadha jechuudha. Rabbii keessanitti boohaa rabbii keessan kadhadhaa jechuudha. Wallahi jechuudha guyyaa rakkootitti rabbii keessa yoo kadhattan rabbiin isin bira jira jechuudha. Rabbiin akka waan fagoo jiruutitti ilaalina. Rabbi isin bira jira jechuudha. Rabbi isin arga jechuudha. Maaliif kan nu uume isa waan ta'eef rakkina keenyallee gaarii wanti nu hojjennu badii nu hojjennu hundi isaatiyyuu jechuudha. Rabbiin quba qabaa rabbiin nu argaa jechuudha. Rabbitu nu arga jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa rakkattanillee rabbi guyyaa rakkattan bichaa osoo hin ta'in gizuma kamiyyuu rabbii keessan kadhadhaa. Waan hundumaa jechuudha gargaarsa rabbii keessan godhadhaa jechuudha. Fakkeenya gizee ammaa kana keessa gizee haati ofii gizee nama kaaddutu jira jechuudha. Haati kee jechuudha. Haati kee kasi dhalte kan haadha caale homtuun jiru miti homtuun jiru addunyaa kanarra jechuudha.
kan haadha rabbiin gaditti haadha ofii ka caale hoomtuun jiru jechuudha. Gizee ammaa kanatti haati ofiituyyuu jechuudha nama kaaddii jechuudha. Gizee ammaa kanatti haatuyyuu ilmooti jaamiti hin beekuyyuu gizee siin jettutu jira jechuudha. Gizee ammaa kana keessatti haati ilmoo ofii ajjeesuu haati waa hedduutu jira jechuudha. Waa hedduu kanaafuyyuu kan isinitti hin jijjiiramne rabbii tokkicha jechuudha. Isa yoo qabattanii abdiidhaan jechuudha, amantiidhaan jechuudha. Isa qabattan taananii waan hundumaa maa ibidda boba'u kana keessa maan seenii isin baasaa jechuudha. Maaliif amriin kan rabbiiti jechuudha. Rabbi waan hunda keessattuyyuu waan hamaallee gaarii keessattillee jechuudha. Isa qabattan taanan inni jechuudha makkataa isinii ta'aa jechuudha. Waan isinitti dhufu hundaayyuu isin argisiisa malee jechuudha isin miidhuu hin danda'u jechuudha. Fatanaadhaaf yookiin dammoo jechuudha akka ati rabbii kee isa bartuudhaaf jechuudha si argisiisa malee wanti dhufu kamiyyuu si miidhuu hin. Kanaafiyyuu jabaadhaan isiniin jedha jabaadhaa karaa rabbii keessanitti irratti jechuudha. Jabaadhaa rabbii keessan kadhadhaa. Rabbii keessan malee jechuudha makkataa waan biraa hin godhatinaa abdii hin kutatinaa jechuudha. Wanti dhufe hundi isaatiyyuu labaggoona. Wanti dhufe hundinuu jechuudha gaariillee ta'ee badaallee ta'ee jechuudha labaggoona jedhaati bira darbaa jechuudha. Labaggoona yoo miidhamtanillee jechuudha miidhamtanii humaa hin taatanii hin tara jechuudha guyyaa sun hin tara jechuudha. Yoo kuftan barana yoo kuftan jechuudha bara egeree dammoo hin kaatan jechuudha barri keessan ta'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu amiroo keessan keessatti jechuudha an ammaanachi naman ta'u an ammaanachi guddadhu ammaanachi eessan gaafa keenyaaf warra jechuudha maallaqa guddaa nyaatamtatu jira jechuudha. Waroonni jechuudha waggaa 10 waggaa 8 waggaa 9 hojjettanii jechuudha maatii keessa ergitanii maatiin raasu jechuudha isin jalaa balleessu jira dammoo in jira jechuudha karaa hedduun jechuudha maallaqni keessan isin harkaa badutu jira jechuudha karaa nama amantaniitiin jechuudha. Abdii hin muratinaa jechuudha. Hin muratinaa haa badu. Inni badi jettanii namni tokko jechuudha of ajjeesuu akkasumas godhuu waan hedduu bakka waan hedduu jira jechuudha. Waan hedduu lubbuu ofii kanarratti yaadanii jechuudha. Wanti sun ta'e miti labaggoona bakka gaariidhaaf ta'e jechuudha. Maaliif wanta san jechuudha isinii hojjettaniiti fiddan malee inni isin hojjete isinii finne jechuudha. Kanaafuu abdii hin muratinaa jechuudha. Rabbii keessanitti shukran la Allah jedhaati rabbii keessanitti galata galchaati jabaadhaan isinin jedhaa qimamoota kiyyaa hordoftoota fi kabajamtoota saayyeetuu bidhaa jechuudha. Hara jechuudha gorsa kanan isinii fidee dhufe hadaraachin jechuudha. Gizee hunda wanti dubbadhu hadaraachin jechuudha. Hadara. Amantii keessa irratti jabaadha jechuudha. Amantii makaamuu qabaadha. Amantii kee jechuudha ati gadi jettee amantii kee baratte taanan jechuudha. Amantiin jechuudha ofii isaatiin karaa rabbii tokkichaa irratti isi fidaa jechuudha. Kanaafuyyuu amantii keessan jabaadhati. Amantii kam keessa iyyuu jiraadhu bakka feete iyyuu jiraadhu amantii keessa irratti jabeeffadhuuti kadhadhu jechuudha. Kadhannaa keessa irratti tolchadhu jechuudha. Kadhannaa kadhachuun giddeetaadha. Yoo kadhannaan kadhatin jechuudha maaliif waan tokko taruu hin dandeessanii jechuudha. Wantuma sheexaan isinitti argisiise isuma qabatanii deemta waan ta'eef wanti sheexaan nama argisiistumoo jechuudha addunyaa kanarratti gaarii ta'uu danda'a boruuf garuu jechuudha gaarii isiniif hin ta'u jechuudha. Maaliif nama nawwaaxa'u jechuudha. Asumarratti isinii argisiiste asumarratti isin harkaa fuuti jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa kadhannaa keessan kadhadhaa jechuudha. Amantii qabdanii kadhannaa keessan kadhadhaa biyya keessaniifillee akkasuma jechuudha. Tokkummaa kadhadhaan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Saaruu Tuubii yoon balleessaa qabaadhe dhiifama naa godhaa dogongora kiyyaaf.